هاتاتو kan gartee kana haa taatu hogguu cufaatu hogguma nama barate arkuu ani hedduu isaa bara waan gammachuu qaba amma namni barate hedduu sammuu isaa waan banaa taateef namni barate hedduu sammuu isaa waan banaa taateef laal nama barate jechuun barnoota jechuun help yourself with great pressure yoo jenne ingiliffaadha help yourself with great pressure yoo jenne daddafitti amma mataa kee faayideessina yeroo ani bara dhusu yeroo gaafa dargiiti barnoota gaafa dargii saniitu ilaa hanga amma na keessa calaqqisaan baana. Adaada teenyaani ingiliffaa soinaan akkuma tokko onneen todhaanee itti mee bal'inaan ana qofaa miti warri tattaa'u kun ingiliffaan keessan beekuu rabbi beekaa mee ingiliffaa san bal'inaan mee waan beektu takkaa filama irra nuuqaayi. Ingiliffaa amma handwriting copies the following sentences into your exercise book yoo jenne. deebisaa siidhaa kan nuyi jiraamma isin keessa. Meeta fikirtaan? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Handwriting copy the following sentences into your exercise book. Maashaallah kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya kan guyyaa irraa kana fakkaata gamanumaan adaadaan du'aayii gabaabduu jaalatamtuu kabajamtu tan taate gamanumaan mixiyoo keenyaa fi warraa fi maatii isaaniitiif ifiifis akka isin du'aayii nu gootu barbaanna gamasitti isin dabarsa. Akkasillaan rabbiinna barumsa kana haa babal'isu. Barumsa kana isin haa babal'isu. Akkasi gartee nama tokkoo fi lamara kana ollaqa. Akka isin cufaa barnoota isin haa babal'isu. Akkasi yoo kanaas kaadhaa fi abbaa fayyadu. Ka mataa isaatis fayyadu. Ka biyya tana guutuu fayyadu. Akkasi rabbi isaa haa godhu. Inshaallah rabbi isaa haa godhu. Takkallee ulaaffisee fi akkasi kalaa ka boodaatii fi ka isa duraatillee itti dhaqqabatee akkasi ka fayyadu rabbi isaa haa godhu. Inshaallah rabbi isaa haa godhu. Akkasi babal'inaan xiqqaanii fi guddaanii fi dhiirtinii fi dhalaan keenya akka barnootaaf ol kaanee dhaabbannu. Akkas rabbi nu haa godhu. Barnoota diinii fi kaduniyaati wajjin. Akkas rabbi nu haa godhu. Haadhaa fi abbaa isaatis kabajaa ol fuudhamtu ta ilmoo isaanii barsiisanii bakka tanaan ga'an. Awwoon ni danda'a ilmoo makkaa madiinaa isaan geessitu rabbi haa godhu. Ni danda'a ilmoo makkaa madiinaa isaan geessitu rabbi haa godhu. Akkasikka miraasa qalama isaa godhee akkasilla ilmaan isa boodaa hundaa'u ka isa duraatiif ka isa boodaa ka ilaalcha guddaadhaan akkasi warra faayidaa rabbi isaa godhu. Warra faayidaa rabbi isaa godhu. Isinuma hundaa'u warra faayidaa rabbi isaa godhu. Warra faayidaa rabbi isaa godhu. Isinuma cufaa warra barnootaan faayidaa. Barnoonni kun haa isin aarsu qaba. Haa isin aarsu qaba. Hinaafaati. Maaliif eebba? Hinaafaati. Hinaafaadhaan baradha. Hinaafaan baradha. Ka diinii fi ka duniyaatis warra isin haa barsiisu. Rabbi isin haa laaffis. Rabbi isin haa laaffis. Ka isin haa laaffis rabbi olti alaa zaalika beeka subhaana rabbika. أما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله أكبر أيه خبجمتوتا دعوتوتا خنيا كوبين تنيا تنقيا راخنا فكاتي جمانومان congratulation إسنين جنة ماتين ساني تيفي حواسن ساني هندينو بغا جمدن